dimnaan jaan ijoolleen amaariif fayyadaman. Nun ergini ammaan booda achumatti nun kaleessin umma piliis nun barbaaddu naan jaan anitti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na turise viidiyoo gize isa bira inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'e isinii ol baasa. Eega uf beekanii akka isaan ofii kana akka warra daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee bakka keessan isin jaalata warra jaalatu ummaanuu ari'aa bara. Fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalli gimjaati qishuun kun fa'aa jechuudha. Kanaaf yoo mina albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alattiin osoon uf beekuun dhaqu abbaa ofii san bira. Yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe waan shakkii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gudirraa milisee nama bira kaa'een alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galallee immoo dhaqee achi dirasii inshaallah isin agarsiisu ta'a. Ani immoo asli kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessa amalanya turte ati maal irratti fuudha inni illolta inni naafta laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a. Amma nani nama saladiini kiyya dhabee miira keessa jirudha. Dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi hagarra haadha isaa wajjin jiraani sii galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraani adaamaa jiraatanii nama guddaadha. Haga amma dirasi yoo gabayaa oolee galuu buna bitaa fi shunkurtii waan adda bitee itti goree kennaaf. Maan naan jaan haati isaatuni waan naan jaan bira tanii naa'imaati naan jaan. Ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuun waraana deemee shee umariin jiran gaafsanii naa'imaati naan jaan naa dawwalanii. Odoo akka ani deemi hireetee barbaada ilmi kiyya of wallaalee siin jee hin deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii goa naan jaan soddaatiin tiyya jechuudha. An soddaatii xiyyaa wajjin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa aanan isaanillee Dubaayii kana keessa irra jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajjin waggaa 10 jechuun mana tokko keessa. Kanaafuu anamma asirratti dhugaatii yeesoo hime namni na argu hin jiru. Har'aallee haga dadhabe kana dhiise malee gargaaruun dhiibne jechuun akka haadha xiyyaatti ni jaaladha na jaalatti hedduu nama kabajuudhaan jirti har'aallee. Yaa hojii akkana shanan kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu bates laakiin nama guddaadha. Adaama keessa taa'ee aayilaandii guuraa oolee galee isitti gora akka haadhatti. Namni hedduu jechuun Adaamaa 06 keessatti mee warri beektan jala kana. Intala ilma keetiin seenu bari intala tante heerumtee deebite seena akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si wajjiteetti yaa'an namni marte jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas dhiikoo. ati jaarsa keetiin walloltee soddaatii hojiin ta'a turte waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii xiyya wajji waggaa 10 taa'e isinii gale odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goramu na dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha. Isinii gale. Inna namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deessee ijoollee xiyyaa ilaandi guddise dhabuu qofaas liikoo. Hedduu keessi kiyya nama daa'an borullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuruu jiraate ani galuu fedha. Ekkatti Dubaay irraa Itoophiyaa meeqa? Ani hin beeku. Saaladdiin hin meeqa saadik? Rakkasadha Dubaay irraa Itoophiyaan. Meeqa? Kuma yoo baay'ate kumaare. Iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Laalaan waa takka hin qabu annabsee xiyya malee maal qaba maa eenyu waa bite ijoolleen xiyya facaate. Yoo baay'ate birii kuma takka ta'a. Kuma takka 800 700 kanuma. Dirhama kuma moo? Birii Itoophiyaa meeqa dirhamni kuma? Birii kuma 40 wayii ta'anii. Kuma 40. Beri kuma pertama dan gifting kan tani fere azrat tadket apa matte abhi tak tumar godari jore Dubai nu kara chiftan TikTok ke vidra apa matte abhi tak tu muratu beri kuma pertama dolar Amerika tu dawe dari gifting mereka tu kuma pertama dawe dari insyaallah gifting koya ini reina wan tiket di gurra fi koya dolar Amerika kuma pertama dah ibbalama ibbasadi koini kuma jahatama yoo kadhataniif koini kuma jahatama tikkeeta mura laaw ammallee waan dubbachuu barbaadu warri Dubaay jira yoo dhugaa ilini raakana warri barbaadan siraaj irratti naa guuran tikkeeti amura tun gargaarra biyya galtee isagaa amma kura qamaa eega qabaat ilini raakata waan qabdan kennafi koini kuma 50 kuma jahatama arganan tikkeetiin taa'e
Hayyee hiree gurii sanan ililli keessa qabdan dhibba lama keessa qabdan gifti kenna asirratti. Isira gatuqa. Fayyee thank you so much. Isira gatuqa. Jabaadha. Ililli raakaasa warra qabdan jabaadha. Jabaadha hundi keessa. Ani keetii kiyya thank you so much. Hundi keessan isirratti dhibba shaniin dhibbaan kuma lama waan dandeettan. Hundi keessan waan dandeettan namni 8,000 kun waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan. Okay, asli xiqqaa san ol baasu. Ol baaftaa qoy. Waan dandeettan tumsaa. الله أكبر الله ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف ربي سيعمل كيف Rabbi si haa kennu. ربي سيعمل سجلك يا ألفات وغلطه من قصيك جبادة كان نمكم مسدات انت تريني وانكم جبت وانكم أفرطوا مثلا ولي كبر الأولاني نمكم كوفيا إللي مانيغاني كومتك ريبشن وما كذا قبلا كنا في وما كذا قبلا سجله فولو كرا غفاو لسني راغوري هندي كذا نمكم مسداتي سجله أني كذي ورا سري جنود ثاني فولو كرا جبادة سجله Isira gakkawa akkasitti. Dheeressa thank you. Jabaadha xiqqoomaa isin hafe amma qixxee ga'uu kaasan. Qixxee ga'uu tan 50,000 60,000 tikkeetii muraa. Woo kiyya thank you so much. Qixxee ga'uu kaasan jabaadha. 50,000 muraan fakkaata I think. 50,000 $150 250 ta'a muraaf. Roobsan Zamuudi qixxee geettana makaratti Sadiq ani keeti isirratti qabaa kennaa manatti darbinaa isirra qabaa isirratti Eliyaas qixxee bira mataan qixxee bira tartan jabaadha qixxee bira tartan waan tikkeetti dookuma 40 Sadiq jedhe taate qixxee bira tartan jabaadha Qixxee bira mataan tartani. Akkaawuntii warri jettan biyyatti gargaarta nama waan tikkeetiiti. Waan tikkeetii wali qabaa fira waan tikkeetii murattu. Waan tikkeetiiti. Jabaadha. Namni bari yoo waan xiqqoo qabaate kun itti namaa dabala amma. Yoo isin amma dirhama 800 900 fakkeenyaaf yoo qabaatte namnummaan karaa deemu kamuu hin kennaaf. Hin kennaaf namni kamuu. amma diraan umri basadde qabattee suuqii isaa dhiqdeettee dhibba lamatti naa guutii jettee miidiyaa irraa miti lafarrattuu akka sangaraan jabaatu namni waan agaraa abbaa feete bira dhiqxee obboleessa kiyya biyya galee ilmoo barbaadetuuf yoo jettee mucattiin tun namni lafarra jiru kamuu garaa ittiin jabaatu dhibba takka dhibba lama yoo hanqattellee biyaansi garuu parsantii 80 harkaa qabaatuu qabdi jechuudha. Hawwiitiyya sila waliin guutu xiqqoo maafe xiqqoo maafe jabaadha xiqqoo maafe Hawwi thank you so much xiqqoo maafe rabbi rizqii dhuman qabda isinitti haa kennu rabbi sinaa milkeessu silan guutu eendi waa kenni bannaatiin kolfini Hawwi rabbi si haa kabaju warra asirra jiru kan hundi isaanii fooloo tolchaani jabaadha kuma kuran faa isin hafe amma kuma
kuma kuran isin murat kuma kuran isin hafe kuma kuran tafe jabaadha warra asirra jiroonni kum saddeeti kuma Allah akbar sagalee kiyya rabbi siyaa milkeessu kuma shantu hafe Amo tokko manatti darba idaa miskiina. Amo duniyaa miskiina manatti hin darbina. Haa ilaaha illallah. Nama na rabbi sodaatu manatti hin darbinti emmi. Achi qaqqabi maqaa isii irratti. Amma booda asliin manatti ka guura jettee bootti as jala miskiinni waan kana tun qabu. Maqaa isii dira qaqqabaa kennaa mara yaa rabbi isin uume sodaadha. Hin danda'u waan arraba. Jaannata galuu barbaanna umriin nu deeme. Tokko dakiyyee manatti ol guuraara. Haa rabbii kiyya waanuma taana. Jabaadha. Kuma meeqa ta'a? Kuma 45 jirra. Kuma kurani hafe jabaadha. Kuma shan 45 $250 taphata. Bakka inga waan wacii uumamaa yoo bira kennitanii mana $250 kun 45 wal gargaara $250 bira Itoophiyaa kuma 40 ta'anii mataa irratti fakkaata matooba 18 30 10 46 ነው የሚሆነው 46 $250 kuma 46 ta'a inga kuma shanta fe wal gargaara ka inde namni kun hundi bari yoo qajeele mileena iyyuu hin buuftani bar mileena iyyuu hin buuftani namni kun hundi yoo qajeeltan mileena iyyuu hin buuftani bar koofiyaa ka qabdu manigaanii ka qabdu gaalaaksii ka qabdu gattuqaa irratti isirra qaba ililli irraa kaasaa isirratti qaba hundi keessan wama keessaa qabdu isirra qabi tuqi hin guutta waanuma keessaa qabdu ililli koofiyaa manigaan gaalaaksii minaamin manigaan isirra qaba tuqa argitanii ililli nu ol dabalaa jirti ta'e siyaam thank you jabaadha kuma afuritti galchuu kaasanii jabaadha kuma afurii dhibbara let's go widdooche baalee kiyya let's go xiqqoo isin hafe Allahu akbar jabaadha ummanni kun tasfaan kutachiisuu ka'e bara namni hundi gargaarsa barbaadanatti fakkaate wallaahi taa'etuma nama laalaanan aboo koofiyaanatti galina achi isirra qaba isirratti gurbaan amma qawaamel eeywa tiemmi kiyya galatom reefuu qajeelte kuno tokko dhiyoo kana jaalallee ufiiti geemii beellama tabsiisu osoo as jala taa'ee tiri dhakketti bita wonoo yoo xiyyaari mana keessa deemee yoo rabbiin si uume sodaatte naa deebisinaan jedhe amma warri isiin iyyattanii kadhatan booda yoo rabbii si uume sodaatte naa deebisii midhaaminii dhiisa isirra qaqqabaa kenna isinitti maara waan mana seenen deebisu haraama hayi wallahi tokko akkasuma godhe warreen gadda ka warra jimmaa tokko jaalallee isaa tabsiisuu osoo bilisa gaatedha ati harka namaa keessa harta harka namaa keessa jirta waan ta'eef waan ati jettu dhaggeeffadhu ani nama dalagatee bulu viidiyoo yoo ta'e immoo si arrabsaa jiru jechan taane siin jechaa jiru maqaa kee balleessaa jiru viidiyoo kana si hojjedheera poosti godheette arrabii hammatti naasaa jirru borgoguu danda'a. Sagalee saamaa sila poosti gootamuun gootu. Ganama naani ribaa ka'u. Amma asofne malee arrabi keenya takka ture goguu danda'a sii galee. Sagalee ragaa jira dhiisi amma himadhati amma dhaabbadhati. Obboleessoo maal irraa qabda Maarqos irraa maal irraa qabda Kennoo irraa maal irraa qabda Annichoo irraa maaliif ijoollee xiqqeessaa turte tokkummaa irraa maal irraa qabda. waan itti mucaa durbaa fiddee daffartee itti taphattee gatte. Waa'ee biyyaaf inni kun waliin ilaallatu mooti. Inni waa'ee biyyaaf inni kun waliin ilaallatu isaan kan isaan si gaafachaa jiran maaliif wallaggaa arrabsite siin jechaa jiru malee Mubaarak Mariyaamaa rakkise Mubaarak Mariyaamaatti taphate siin jechaa hin jiran. Dhaggeeffadhu. Waa'ee shanee arrabsuu waa'ee wallaggaa arrabsuu irratti gaaffii si gaafatan deebisiif waan arrabsiteef yoo dogoggortite immoo dhiifama gaafadhu malee waa'ee Mariyaamaa fi anaaf wallaggaa waan wal ilaallatu hin qabu. Anaaf saba waan wal ilaallatu hin qabu. Siigalee ani viidiyoo dhiifamaa kan hin hojjedhee fi dubbiin kun akka hin dheerannee fi siifis ballee badii kee hundumaa dhossuuf jedhee ofii koo sobduu ta'e ofii koo arrabsamee jecha dubartiin hin jedhamne naan jedhanii
jechuudha. Ituu natti dhaga'amu waan namni hundumtuu naan jedhu. Akka dubbiin kun hundumtuu hin dheeranneef jedheeni. Amma immoo bee miti diibee immoo dogoggora keeti dhiifama gaafachuun ga'ee mataa keeti. Mariyamaa kana dogoggora siin qabuu dhiifameen gaafadhu siin jiru si jedhe situ naan fammasa Mubaarak natti qabate na guude ragaan suma qaama lafaan wallaggaa arrabsi anaasiin jedhee fidi ragaa. Mubaarak naan jedhe Mubaarak tu jedhe. Koomentiidhaan. No. Kottu koomentiidhaanii wallaggaa arrabsi. Kottu koomentiidhaanii wallaggaa arrabsi anaasiin jedhee. Wallaggaa namni si amanee natti duula badu hin jiru. Dhageesse namni si amanu hin jiruuti. Anasiin jedhee miti guyyaa tokko anaaf si waliin haasofne beekna. Guyyaa tokko. Anaan hin jenne. Iseedhaan jenne. Isin naan hin jenne teka. Isin immoo si sodaatte ka harka kee jalarte kanaan dura reeppii gootee hoteelatti geessitetti taphattee gattee amma meewwatii biyyatti dhaabbadhu. Yoo mucaan kuni dhaqii wallaggaan arrabsi jette ilma dhiiraati isin dubartiidha jetteetti jennu. Dhufee kan arrabse moo kan isin arrabsiise gaafachuuf teessu kennu. Wallaggaan arrabsame hin jiru kunoo seeqa qannuufaa kana maqaa wallaggaatiin deemtu malee wallaggaan amma arrabse hin jiru nageessu Mubaarak afaan Oromoon beektuati. Eekee dhaggeeffatte miti wallaggaan arrabsame hin jiru jettu gubbaa maal taate? No sagaleen kiliirii miti sagalee maal albaataati sagaleen kunoo sii banne miti maal ofirratti albaata arrabsite jedheette. Itti qabsaa dubbadhaa yookiin immoo dhimma koon irraa fixadhaa. Atu jedhee jetteemni amma kunoo wallagga shanii hundi ishee dhumuu qabdi jette sagalee. Maqaa wallaggaatiin iseen deemtu iseen shaneetti nama amma jecha akkasii dubbatteen kaaneeti. Dubbatte moo dubbanne amante moo namanne? Irran sii deebi'aa Ramaan biyya guddatti keessa teessee sammuu doomaa akkasii qabaattee uummata wallaggaa arrabsuu fi uummata wallaggaa bakka bu'uu hin danda'u doomaan akka kee wallaalaan. Siyaasa yoo dura siyaasa baradhutu siyaasan hojjetin siyaaseen kunoo hojjetan. sagalee kee jira waa'ee siyaasaa miti raagaa jira evidensiin deemna. Waa'ee siyaasatti hin jirru moti waa'ee siyaasatti hin jirru namni galaanni fuudhe hoomocha qaqqabataa jettee Oromoon waa hedduu qaqqabataa jirta gista akka dubbii jalaa deessita gista akka Mubaarak qabataa gista akka ragaa Anka qabataan jiru na gaafadhu waan badha Boris na waami na gaafadhu waggaarras na gaafadhu siin deemsa gaafii barbaade sosodaatee hoomachiin qaqqabadhu siin jiru. Yuusa afaan salamu akka feeti honi usi callis afaan callis jazbaa nama dhaggeeffadhu salama saban bantaa miti. Akka nama beekaa sakana qabsaa Oromoon ni kunis Oromoodha inni kunis qabsaa Oromooti. Qabsaa miti dhaggeeffadhu hattu biyya guddate teessee dayyuusa nama dayyuusa dhalaa jalatti dhokatee intala dhalaadhaaf fuudhee rakkootti dhiibaa jiru barate. Uftaatiin deemtu? No rakkoo keessaan baasaa jira. Mucaa bilisa baasaan basin. Mucaa rakkisinaa mucaa bilisa baasaa mucaa na jiraattu bakka. Mucaan bilisa miti. Mucaan gabrummaa jiraatti. Mucaa bilisa baasa. Mucaan bilisa. Bakka. Mucaan sigala achi gorraan bilisa. Siittu gabroonfataa jira. Nama dhalaadhaa dayyuusa rakkootti dhiibu si malee jira. Biyya guddate teessee hin qaanfattu. Akkamitti hawaasa wal afaan keessatti. Dhugaa rabbi. Ansiidhaaleen diyaaspoora tokko qaanfadhe. Ammati sagalee kana rikoordi godhadha. Sagalee kana rikoordi godhadha. Maariyaamaan guyyaa boor waa tokko yoo taate miidhaan tokko Maariyaamin yeroo ga'e namicha mootii jedhamu kana suurri isaa asirratti argamu kana isatu ajjeesise. Namni kamiyyuu raagaa qabadha. Intalli kun waa tokko ani immoo sagalee keetiif sagalee Maariikoosiin qaba. Qoy sagalee sii banu. Balaan tokko yoo irra gahe waan tokko yoo irra gahe itti gaafatamaan mucaa kana nuti obboleettii keenyan jaallannan kabajaa. Inni qabsaa jaalqannoon immoo waggaa meeqasuma irraa isaa fokkoruu malee isaa fokkoruu malee isaa abaaboo tokko kadhatuu malee isaa waa hojjetuu sin agarre. Ni fokkorii ni hojjetu. Hojii hojjetu. Ati yoo jirta biyya guddatte keessa teessee daabboo barbaadde Ameerikaa baatee Dubaayii dhuftee dhabdee kan galte wushaa. Kenna obsu gisa namni kasaa kun amma wal fara nyaata atamma food stamp nyaata teessee afaan hin badin dalagannee halkan dhugaa baasuuf si hojjestee nyaata jirra malee namni kakati kun nama wal fara nyaatu ajaawa tortora odo nama dhugaa taate nama hurraa fiitiin bultaate intara dhalaatiin hin taphattu najisa mee ati dhiira as ba'i viidiyoon hojjetaa akka taasa akka dhiiratti dayyuusa hudduu gubaa kafuula gubaa ati amma diqaalaa faannooti akkamitti ilmaan Oromoodhaa intara dhalaa keessa intee walitti naquu barbaadda. Sabni mucaa miskiina maata kan beenu. Turumbaddu akkasaa goonu amma dubbii lama adda galfanna. Maaremaani bakkarraa isiini namuma isuma mootiitu je'i jedheetiin isii jechisiise. So isiin amma walaba baatee jirti uummatallee dhiifama gaafachuu qabdi. Mubaarak immoo cubbuutu irra kaa'ame. Haqni isaatis galee jira. So amma nuti karratti dubbiin keenya hafee mootiidha.
yoo inni uummata dhiifaman gaafadhaa naaf kolchaadha yoo akka jedhu ta'e. Gaaffii jaalodha gaaffiin sirraa qaba. Ayyee. Sagalee ammaarraa kiliirli dhageesseettaati. Uummati Wallaggaa dhageesseetta sagalee ammaarraa kiliirri dhageesseetta. Dhageenye. Sagaleen illee guutummaa guutuutti ni dhagahama. Kuuloorraa maqaan see barii miliyeenarii jettenni dhageeti deemi biilla sanatti galii. Nan qaanfadhe sagalee kee dhaggeeffadhee obboleessa koo. Mammara bakka baraatu. Waan tokko waan gaafatu anuun qaanfanne diraamaa hojjetamaa ture waan qaanfantu qabduu si jedhaa jira maal taate hanganaan sitti taphadha hoo barbaadde kun qoosaadha diraamaa. Rabbi hongeesse. Diraamaa ta'e badii guddaadha maaliif uummata. Innufe malee turummadu innufe. Dhaggeeffatu turummadu waa sitti Ameerikaa biyya mutee dhaggeeffatu turummadu akka sitti mara. Waa sinin dhoksine miti yaala. Waa sinin dhoksine dhaggeeffadha. Dhaggeeffadha innufe. Seettani maan eessa akka inni qubate lookeeshinii isaa utuu biyyichi Dubaay hin taane utuu Masrii yookaan Suudaanii ta'e rabbii lama taa'e tasnii kakadhaa waan ani hoosiseen itti boolee deebisa warabbu falkaaba geessanii waan ani hoosisee itti boolee siniin jedhe garuu biyyicha na rakkisee eessa akka itti qubatte hin beeka. Isa jaraan maraa gitte sammoo. Eessa akka itti qubatte hin beeka. Biyyicha na rakkise obboleesso rabbi si hambiseera xulxulitu jettu way biyya Suudaan biyya seerri hin jirre wayii dhaqxee qubattee deebi'ee dhufu walbeellamnee Ijiptiin dhufta Ijiptiin deemta Ijiptiin deemta wajji deemnaa tikeeta muradhaa ammas isa dhufteef arganne afaan baddee Ijiptii miti Iraaqiin nan dhufa Iraaqiin la Ijiptiin dhufta dhugaa nan dhufa dhugaa rabbi torbanadha Ijipti tole arginu ani fatika dura mucaa kana bilisa baase mucaa gabroonfattee dura mucaa gabroonfattee garba godhattee taphatte bilisa baasii dafati barbaadetti. Okay akkana agoonu mooti inni bilisa ni baasa amma Mariyamaa obboleetti teenya nuundaaf obboleettidha. Obboleettiin jedheen deemtee arrabsaa ooltaa amma gargaari mucaa kana bilisa baasii ayi galabatee ji'a ji'a taphattee ummata akkas jettee maqaa balleessite arrabsite qeessite as bahi viidiyoodhaan dhiifama gaafadhu. Gaafa taphattan kana turuun badu ati mataan kee sagaleen kee jira waan itti mucaa kanaan jette tuun beekin sobatirra keessa cubbuutirra keessa gaafa itti dhiifama mucaa kana gaafattee mucaa kana gargaartanii ani dhufee dhiifama gaafadha. Dhiifama gaafadha. Hanga ishiitti waa'ee mucaa maasigacha sawuyyee. Waa'ee mucaa maasigacha. Ati hin jaallate barra tuu dhagahi. Ani tuu biyyichi dhaggeeffadha tuu biyyichi biyya taate Mariyamaa dhumanni jedhee dhufe sana itti qabeen warabbal kaabaa ciisee dhageessanii ciiseen waan itti godhe achi sinii deebisan ture. Mubaarak dhiira jaallata kanaaf durbii jala baatee dhaggeeffadha waan inni jedhu. Mubaarak dhiira jaallata amma Waasitti ragaa wayisii ba'an dhaggeeffadha. Marra koo qaba. Dhiira. Atu dubartii as guutte dhiiftee achi dhayite dhiira barbaada dhayite malee dhalaaf hin dhayite. Dhalatti fayyadamte turte. Turumbadu. Mariyaamin hin jaallatta moo hin jaallattuu jettee na gaafatteetta. Akkattuun beekoon. Nagaafadhu ka. Nagaafadhu. Nan jaalladha. Mariyaamin nan jaalladha. Hin jaallatta. Idbeerikii jaallataa jiraata malee hin argitu. Nam fuudha Mubaarak jalaan baasa Mariyaamin. Mariyaam waan waliin haasofne beektaa ansiin fuudha waan tokko ofumaa xeebdi waan isee gooten jiru hin sodaatin. Waan tokko rakkinni jiru sodaatin. Yoo Mariyaamin jaallate wallaggaa agarsaa reebbo. Dayyuusa. Mariyaam annama akkan si jaalladhu uummata kana biratti siiba amma.